Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Hunda dura isinirraa baduu kennaa fi dhiifama guddaa isin gaafanna. Gadi jennee nuuf kolchaa isiniin jennee jirra. Akka dhiifama nu gootanis abdiidha. Kallattumaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Walitti bu'insi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan gidduutti jalqabe cimee itti fufee jira. Walitti bu'insi ture gara wal waraanutti akka seeni maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo baasaa jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra simbiraan kenna. Oduun itti aanu hanqinni boba'aa akkuma guutuu biyyaatti mudatu kan beekame yoo ta'u, akka Oromiyaatti bakka tokkorraa gara bakka tokko imaluudhaaf rakkoon geejjibaa guddaan mudatu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jirutti bakana haala adda ta'een cimee itti fufee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaatti lixa shaggar bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise ta'ulleen gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Gama mootummaattillee maaltu jedhame kan jedhus qabannee jira. Guutuu odeeffannoo kanaatiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Walitti bu'iinsi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan gidduutti jalqabee ture cimee itti fufee jira. Walitti bu'iinsi gara wal waraanutti seenuudhaan haleellaan walirratti raawwatamaa jiru rakkoo guddaa uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Walitti bu'iinsi kun erga jalqabe kan bubbule yoo ta'u, guyyaa kaleessa haala adda ta'een lolli hamaan gaggeeffamaa ooluu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Loltoonni Suudaanii fi humni saffisaa yookaan RSF jedhamu kan Hamdaan Dagaaloon hoogganamu guyyootaa fi lola guddaa magaalaa Suudaan Kumruuk jedhamuun beekamtu kan daangaa Itoophiyaa irratti argamtu irratti lola guddaa gaggeessaa turan. Lolli gaggeeffamaa tures daangaa Itoophiyaallee cabsee seenuun Itoophiyaa keessattis wal haleelaa turan. Itoophiyaa keessatti humni Suudaan loltoota humna RSF qofa kan haleelaa ture osoo hin taane loltoota Itoophiyaa irrattis haleellaa raawwatu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Haleellaa loltoota Itoophiyaa irratti raawwataniin taankiiwwan Itoophiyaa yoo xiqqaate 3 gubatuu fi diroononni 6 hanga har'aatti kan Itoophiyaa kan ta'an jechuudha. Loltoota Suudaaniin haleelamanii caccabuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti kennaniin ibsanii jiru. Guyyaa kaleessa lolli guddaan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuun naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti lolli guddaan gaggeeffame jedhamee jira. Lola gaggeeffameenis manni jiraattota hedduun kan gubatan akkasumas jiraattonni hedduun kan buqqaan ta'ullee maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti lolli kun kan gaggeeffamaa jiru kaleessa hidha haara'umsaatitti waan ta'eef hidha haara'umsaatiifis yaaddeessaadha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Kolleejjonni barnootaa 52 hayyamni isaanii haqamuu mootummaan beeksisee jira. Kolleejjonni barnootaa kunneen hayyamni isaanii kan haqamee fi ulaagaa irraa eeggamu guutuu dhabuu isaaniitii fi akkasumas mootummaan waan isaan irraa eeggamu akka guuttatan irra deddeebi'uun bilbilaan qaaman xalayaadhaan gaafataa turus deebii kennuu irraa kan harkifatan deebii osoo hin kennin kan hafan ta'uu odeeffannoon ba'e ibsee jira. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uudhaan barattoonni yookaan maatiin barattoota kolleejjota hayyama hin qabnetti baasii hin barbaachifne baasuudhaan baasii hin taaneef akka hin saaxilamne akkasumas yeroo ijoollee keessanii akka hin gubne of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gootan asumaan isin yaadachiifnee jirra. Kolleejjonni barnoota hayyamni barnootaa irraa mulqame kana yookaan immoo irraa fudhatame kana kam akka taane adda baafatuudhaan kolleejjota seera qabeessa ta'anitti baasii barbaachisaa baasuudhaan ilmaan keessan akka barsiifattan yookaan immoo barattoonni kolleejjota garaagaraatti karoora baratuu qabdan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka taasiftan isiniif dhaamnee jirra. Hanqinni boba'aa akka guutuu biyyattiitti yeroo kana mudatu mootummaan kan beeksise yoo ta'u, akka naannoo Oromiyaatti rakkoo kanaan geejjibni bakkoota garaagaraatti dhaabbatu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. OMN akka jedhetti jiraattota magaalaa Finfinnee, Shaggar, Walisoo, Shaashamannee, Adaamaa fi akkasumas Naqqamtee irraa jiraattota gaafatuudhaan odeeffannoo argateen jiraattonni bakka tokko irraa gara bakka tokkotti deemuun geejjiba dhabuudhaan kan hin danda'amne ta'uu himaniifii jiru. Gama biraatiin immoo konkolaattonni muraasni tajaajila geejjibaa kennan
taarifa dachaa lamaa fi sanaa ol kafalchiisuudhaan imaltoota rakkisaa jiru jechuudhaan himanii jiru. Rakkoo geejjibaatirraa kan ka'e nama rakkate buufata fayyaa geessuun kan hin danda'amne ta'uu jiraattonni himanii jiru. Konkolaachistoonnis boba'aa argatuu fi hiriira galanii guyyaa lama kan eegan ta'uu odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Hiriiranii dabaree eeggatuufis konkolaataa keessa dabareedhaan bulaa kan jiran ta'uu konkolaachistoonni himanii jiru. Itti aanu kibba baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa booji'ee ture dhiifama godhuufi beeksisee jira. Loltoota mootummaa kana dura lola irratti booji'e kan baay'inni isaanii 50 ol ta'e dhiifama godhee fi gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Loltoota kanaaf yeroo dheeraaf barnoota kennee fi hubannoo qabsiisee dhiifama isaanii godhuudhaan gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Hanga yoomitti eeddoo kaabinee taatanii uummata kan akka miitanii ani hin beeku. Kaabinoonni har'a uummata isin miisisan kun ammoo boolla totolfatee jira. Dhugaa isinitti himanii. Boolla totolfatee boolla qaqqaba jechuun namni. Boolla qaqqaba. Akkaan tuutaa boolla 5 6 7 itti dhodhokatu midhaafatee jira jechuudha. Miskiinni ati immoo diida keessa deemtu kun gaafii uummanni borsi gaafatu sanaaf diida irratti siisanaaf si kennu jechuudha. Siisa kanaaf si kennan jechuudha. Abiyyi dabalatee Abiyyi gadiitti warri jiran aga sadarkaa Oromiyaatti jiran aga sadarkaa godinaatti jiranii warra boolla 10 qabu jechuudha. Achii ol warra boolla midhaafatee taa'utti jiru. Warra boolla midhaafatee taa'u jiru jechuudha. Mootummaa kamtuu caasaa isaa waliin baqate kan jedhu ilaaluutu isinirra jiraata. Loltoonni mootummaan lolatti bobbaase kunneen hedduun isaanii lolatti bobbaasuufillee kan ga'umsa hin qabne ta'uu fi kan umriin isaanillee isaan hin eeyyamnedha. Hedduun isaanii dadhaboodha. Hedduun isaanii abbaa maatii hedduuti. Maatii ofii guddifatuun waan isaanirraa eeggamudha. Lola hin taanee fi gatii hin taane kaffaluun lubbuu isaanii dhabuun waan isaanirraa hin eeggamne ta'uu itti himuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo namoonni kunneen galanii maatii isaanii akka guddifatan itti himuudhaan dhiifama godheefii jira. Deemuun isinirra hin jiru mataa qabattanii macallistanii. Mootummaa kamtu waraana isaa waliin baqatee biyyaa ba'e jedha laala. Mootummaa kamtu haga xumuraatti uummata isaa waliin caasaa isaa waliin dhaabbatee lolee warri isa lolaa jiru san uummata faana dhuunfate ka jedhullee ilaaluutu isinirra jiraata. Cuftii baqaaf qophiitti tataa. Lola deemaa jiru kanaan wal qabatee qotee bulaan hedduun irratti hiriirfamee jira. Qotee bulaan kun yoo du'e yoo madaa'es madaa'e namni garagalee isa laalu hin jiru. Kana immoo dargaggeessa hedduu madaa'ee har'a da'otti deebi'ee rakkoo hamaa keessa jiru naannawa keessanitti ilaaluu ni dandeessu. Meeqatu qaamaa hir'atee har'a nama isa gargaaruu dhabe akkasitti rakkoo keessa jira. Gaafa madooftanis ofumaa keessanii madooftan. Ofumaa keessanii dhukkuba keessan aaddan. Mootummaan gaafa baqatee biyyaa ba'u namni inni qabatee deemuun tokkollee hin jiru. Matama ofiitti ba'a. Hangaa'onni mootummaa duuba goranii amma lolatti isin oofan hundi isaaniitu boolla tolfatanii jira. Isin boolla itti dheettan tokkollee hin qabdan jechuudhaan itti himee jira. Hanga ati jirtu qofa siin ufittisuutti jira. Qoraan godhee dallaa godhee achi si kaa'ee ofii amma boolla mimmiidhaafatee jira. Eegdoo namaa taatee du'a akkasiitiif illee uf saaxilu dantaa nama dhuunfaa tokko eeguuf taa'uun wanni sanarra ulfaatu lafarra hin jiree yaadu jechuudha. Wanni sanarra ulfaata jedhee ani yaadu hin jiru. Sanaafi haalota akkasii sunillee akka jiru quba qabaachuu qabdu. Wanti nama dhibuu fi wanti garaa nama nyaatu garuu mee akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti mee manguddoon kun har'a lola kam lolee injifannoo kan galmeessuuf bobbaafame. Manguddoon har'a qe'ee isaatitti kabajaadhaan ilmaan isaa waliin ilmaan isaa isa xooruu qabdu har'a lolli inni lolu umrii isaa kanaan lola akkame. Injifannoon inni lolee galmeessuuf kan akkam ta'a jedhamee eeggama. Isaan kun immoo warra carroobe kan lubbuu isaanii dhaban hedduudha. Kan warroota kana biraa kufan hedduudha. Odoon itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana haala adda ta'een lolli giddugala Oromiyaatti cimee itti fufee jira. Giddugala Oromiyaatti, lixa Oromiyaatti, kibba bahaatti haaluma wal fakkaatu lolli bal'aan gaggeeffamaa turee jira. Lola giddugalatti lixa shaggaritti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo guddaa argadhe jedhee jira. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu.
Waajjira bulchiinsa aanaa Coobii. Aanaan kun aanaa Coobii mini? Aanaa Coobii. Bulchaa Oraalee gubu. Waajjira bulchiinsaa aanaa Coobii. Akkuma viidiyoo irraa argitan kanatti lolli kun lixa shaggara aanaa Coobiitti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kan gaggeeffamee turedha. Lola loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti aanaa Coobiitti gaggeeffame irratti loltoonni mootummaa guutumaan guututti leellaa irratti raawwatameen aanicha gadi dhiisuun gabaafamee jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Coobii guutumaan guututti to'atee jira. Akka odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsetti lola ture irratti loltoota mootummaa irratti miidhaan guddaan dhaqqabuun gabaafamee jira. Miidhaan guddaan kan qaamattii fi kan lubbuu kan dhaqqabe yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa irratti argatuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis loltoota mootummaatti irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu bulchiinsa magaalaa Qeelloo akkasumas naannawa isheetti loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse irratti loltoota mootummaatti irratti miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa loltoota irratti raawwateen loltoota 9 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu torba madeessuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Meeshaalee hedduus kan hiikkate yoo ta'u AKM fi kan biroollee hiikkatu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas Wallagga Bahaa aanaa Hawaa Galaanitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 3 battalumatti godaansisuun kan madeesse meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geettee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Adaamii Tulluu iddoo addaa Kombolcha jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltuu tokko booji'ee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira. Jechuudhaan odeeffannoon achirraa nu geettee jirti. Meeshaan hiikkatames kan viidiyoo irratti argitan kana. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana waraanni bilisummaa Oromoo jiddoo Kombolchaatti meeshaalee viidiyoo irratti argitan kana hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti aanaa Sulultaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Humnoota mootummaa konkolaataa lamaan deemaa turan irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen konkolaataa takka guutumaan guututti waan baadhatte wajjin ala taasisu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u konkolaataan yookaan oraaliin waraanaa tokko immoo baqatee jalaa bahuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabate gama mootummaatiin maaltu jedhame kan jedhu lola lixa shaggara aanaa Coobitti guyyaa tokko dura gaggeeffamee ture irratti namoonni nagaa miidhamuun kan himame yoo ta'u akka gabaasa mootummaatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan booji'amanis jiran jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola aanaa Coobitti gaggeeffame irratti loltuu waraana bilisummaa Oromoo loltoota mootummaatiin booji'aman hin jiru jedhee jira. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabrinu lolli baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Israa'el gama tokko goranii Iraan immoo gama tokko taate walirratti raawwataa jiran cimeetti fufee jira. Ameerikaa fi Israa'el gara tokko goruudhaan qindoominaan Iraan irratti haleellaa yoo raawwatan Iraanis waanuma irratti raawwatame deebisuudhaan haleellaa wal fakkaataa biyyoota ollaa buufanni waraana Ameerikaa keessa jiruu fi Israa'el irratti haleellaa cimsitee itti fuftee jirti. Kaleessa galgala Israa'elii fi Ameerikaan buufata madda elektiriikii irratti haleellaa kan raawwatan yoo ta'u Iraanis haaluma wal fakkaatuun haleellaa raawwatteen buufata madda anniisaa elektiriikii akkasumas warshaa keemikaalaa Israa'el buufata niikuleeraa Israa'el irratti haleellaa cimaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiiftee jirti. Israa'elii fi Ameerikaan har'as Iraan irratti haleellaa raawwatanii jiru. Giddugala Iraanitti haleellaa raawwataniin aangaa'ota Iraan 4 yookaan qondaalota ol aanuu 4 ajjeesuun gabaasanii
kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.